ittiin fayyadamtan moobaayilii jechuudha. Moobaayilii bilash fayyadamu ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoota maatii chaanaala boonsaatu akkam jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya qo'ishin haadha qabu isiniin jecha akkam nagaa jirtu hundi keessanuu fayyaa keessanii isiniin jaa warreen jalqaba karaa mana kiyyaa dhuftan chaanaala kanas subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jaa boonsaatu jechuudhaan subscribe godhaadha akka wanni dafee isin gadhiisu isinitti gadhiisu akka daftee isin bira geessu mallattoo gubbaatti bilbil fakkaatu tokko banaa irraa banadhaa ol godhadhaan isiniin jaa. Akkasii har'aas barumsa akkuma beekamu barumsa tokkoon qabadhee dhufe waan barbaachisaatiif waan irraa fayyadame isin barsiisuudhaaf hin dhufe. Haakadhuma barumsa kiyyaatti na hordofuun dagatinaadha. Akkuma barumsa duraa irratti waa hubattan ammallee barumsa sanuma fakkaatu qabadhee hin dhufe jechuudha. Haakadhuma qophii kiyyaatti na faana turuudhaan hin dagatinaan isiniin jaa. Warreen jalqaba karaa channel kana dhuftan like share subscribe godhuun akkuma duraan isin beeksisetti hin dagatinaa isiniin jaa. Warreen hagammaatti maatii kiyya taatanii yaadaa fi jajjabina naa kennaa jirtan hedduu ulfaadhaan isiniin jaa. Waan isin barbaadan isin waanuma beenurraa isin barsiisuudhaaf karaa fuulduraatti illee ifduba hin deebuun isiniin jaa. Waan hin beekurraa isin barsiisaa waan beenurraa waliif qoonnaa jechuudha. Saniifuu haga barumsicha haga dhumaatti na faana turuun dagatinaadhaan isiniin jaa. Barumsichinis maali jechuun keessan hin oolu. Barumsichinis akkasuma waa'ee shabaka bilaashitti fayyadamu akkasumas niiraan fayyadamanillee ni jira jechuudha. Karaa salphaa ta'een maallaqa xiqqaadhaan ani amma karaa maallaqa xiqqaatillee isiniin garsiisa akkasumas bilaash kan ittiin fayyadamtan moobaayilii jechuudha. Moobaayilii bilash fayyadamu shariyaa keessaaf moobaayilii akkasumas zeen sawaallee ni fayyadamti garuu keessattuu kan inni dalagu moobaayilii akkamitti akka fayyadamtan isin garsiisa. Moobaayilii baay'ee takka haalaan dalaga jechuu shabakaan kuni isin garsiisa jechuudha. Haga dhumaatti na faana turuun akkaan hangodhe godhuu hin dagatinaan isiniin jaa. Aappiinis kabiraatii miti. Aappiin isuma gartan kana. Aappiin isa gama gartan kana jechuudha. Haga dhuma qophii kanaatti na faana turuu qofa hin dagatinaan isiniin jaa. Aappiin isa kana jechuudha. Saniifuu haga dhuma qophii kiyyaatti na faana turuu hin dagatinaan isiniin jaa. Haga dhumaatti na faana turaadha. Barumsa ajaa'ibaati kan isin garsiifnu yeroo yerootti. Saniifuu haga dhuma qophii kiyyaatti na faana turuu hin dagatinaan isiniin jaa. Aappiin kunis isa argama karaa pilaastorii keenyaatti haa deemnu jechuudha. Pilaastorii keenya keessa hin seenna. Gubbaa kanarratti akkuma argaatiin jirtanii gubbaa kanarratti jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirratti barreeffamne jechuudha. Saniifuu haga dhumaatti na faana tura. Asirratti barreeffamne jechuudha. Na faana turaadha. Isa kana jechuudha. Aappichi isa kana jechuudha. Isa amma argaa jirtan kana. Isa kanarratti gad dhufna jechuudha. Maqaa isaa akka isin jalaan banne amma inni kun gosa hedduutu dhufa. Gosoonni kun hundinuu gosuma itti fayyadamtanii jechuun irra caalatti kan hamma haaree aappiin kun eega dhufee guyyaa waa xiqqishoo qofa jechuudha. Eega dhufee guyyaa waa xiqqishoo qofa inni kun jechuudha. Eega dhufee akkuma gartan freedha dhibbaa dhibbatti isiniif dalaga jechuudha. Inni eega dhufee guyyaa 4 hin caalu eega dhufee kun hundi kan isin irratti fayyadamtanii jechuun aappiiwwan kun hundi turanii argaa jirtanii ka turanii irra caalatti kan dalagu isa kana kilik godhatanii irratti anamma gabbuufadheetiin jira. Gabbuufadheetiin jira isin ammoo gabbuufachuu isinirra jira. Irratti dhohitu jechuudha. Awwaaniin gabbuufadhee jiruuf nan dhibu jechuudha inni. Karattumaaniin karaa aappichaa isin dabarsa. Ani aappiin kun kana akkuma argaatiin jirtan aappiin isa kana jechuudha. Asumaan na faana tura. Bakka kana jalqabarratti inni akkanatti isiniin banu yeroo inni isinii bane bakka kana nuyi dhuftanii
asirratti hin dhoftu. Bakka kana shari'aa gosa barbaaddan jechuudha. Amma gosoota isin garsiisa. Zeen sawaa akkasumas gartanii biyyoota garaagaraati kan as keessatti argamnoon biyyoonni Arabaa keessaafuu biyyoota hedduudha. Waan ajaa'ibaati egaa Ijipti hundaatu jira jechuudha. Ijipti jira. Ajaa'ibaatu jira jechuudha. Akka ajaa'iba aappii dalaguudha. Mee walumaan haa ilaallu nafaan tura akkuma agartan kun biyyoota garaagaraati kan as keessatti agartanii. As keessatti amma maal arganna jechuun keessan hin oolu argaati jirtan jedhi yaada. Amma ani as keessa isa moobaayilii 25 jaha moobaayilii 25 warri fedhattan ni beeku namu irratti akka ajaa'ibaa isin dalagaa waan barbaadan akkasumas jawwii jira. Moobaayilii 60 jira. Moobaayilii gosa garaagaraati egaa kaasatti argattanii zeen jechuudha. Amma isin zeen akka bilash isin dalagu yoo barbaadan taate amma zeen firii waan jira. Zeen firiitu jira jechuudha. Akkasumas sawaa firii jira. Mee amma isa kana filadhu ani isuma argaa jirtan kana isa kana filadhu jechuudha. Isa kana haa filadhu ani. Okay, anamma isa kana kilii godhadheetiin jira jechuudha. Isin wanni asitti isin dhibuudha ta'a osoo bakka kana hin taane asii jechuudha laa. Bakka kana isin dhibuudha ta'a. Bakka kana sirriitti nafaan tura waan inni godhu ni ilaaltu. Waan inni bakka kana godhu ilaala. Nafaana turuu hin dagatinaadha. Akkanumatti nafaana turaadha. Isa kanarratti ni dhoytu. Isa kana yeroo irra dhoytan bakki kun bakka baay'ee nama dhibuudha. Namni bakka kanarratti halatuu danda'a waan ta'eef isa kanarra ni dhooftu jechuudha. Yeroo 2-3 deebitu akka isin jalaa hin banne jechuudha. Anammoo irra waan hin guutee jiruuf bakka kana of godhee isin garsiisa jechuudha. Amma eegaan sarara kun akkana cufaa jira jechuudha. Mee nafaana tura bakka kana cufaa jirti yeroo isin seentanii bakka kana ofirraa bantu. Yeroo ofirraa bantan asirratti maaltu jira? 80 baa 86 400 fi 43 ja'a 3,128 8 fi 8 duwwaa kajuhun kunilleen ismu 8 duwwaa 8 akka ja'a 8 7 8 9 ja'a 8 7 9 9 ja'a 8 8 8 ja'a jechuudha. Isin kan filattan as keessa akkuma argaatiin jirtanii nafaana turaadha. Isa kana kan isin filattan jechuudha. 443 jechuudha. 4 kana filattu jechuudha. Mee waan inni godhu na wal ilaala. 4 godhadhe bakka kana immoo nafaana turame. Bakka kana banaan dhiisina. Bakka kana gonkumaa banaa dhiisuu hin qabdanii jechuudha. Banaa gonkuma dhiisuu hin qabdanii ifirraa cuftu. Sana booda eessatti deebina? Asitti deebina jechuudha. Bakka kanarratti deebina jechuudha. Bakka kana Kaanaadaa, Jarman, Yuunaayitid, Awustiraaliyaa, Faransaay waan garaagaraati asirratti agartanii isin kallattumaan karaa kanii waan takka hin xuqne jechuudha. Asitti dhufuu qabdan jechuudha. Isa kanarratti malee hin dhayinaadha. Isa kanarratti yoo dhoobaattan isiniif hin dalagu. Dhibbatti jechuudha. Kan isiniif dalagu jechuudha. Isa kanarratti hin dhoytu. Okay. Isa kanarra dhoyna keessaa beetiin jira jechuudha. Amma maaltu nu hafe? Aappii kana daleessisuu qofa jechuudha. Aappii kana daleessisuu qofa nu hafe jechuudha. Mee waliin haa ilaallu. Shabakaan kiyya akka dalagaa hin jiranii gartanii. Shabakaan kiyya dalagaa hin jiru. Akkanuma ilaala. Start gooniiti jirra. Okay. Logout video please meeting ija. Barbaadaati jira jechuudha. Mee haga dhumaatti gaa waliin haa ilaallu. Haga dhumaatti waliin haa ilaallu. Waan dhufaa waliin ilaalla. Haa barbaadu xiqqishoo daqiiqaa takka obsuu dandeessu. Akkanumatti ilaala. Dalaguudhaaf jira jechuudha.
Mee amma kallattiidhaan isiniin garsiisa jechuudha. Amma isiniin garsiisa. Akkuma gartan dalageeti jira jechuudha. Gartanii akkuma argaa jirtan karaa gabaabaadhaan karaa salphaa ta'een dalageeti jira jechuudha. Kunoo haa ilaallu akkuma gartan dalageeti jira jechuudha. Argaa jirtu kunoo dalageeti jira jechuudha. Dalageeti jira jechuudha. Akkuma argaatiin jirtanii akkana akkuma argaa jirtan dalagaati jira jechuudha. Mee kunoo argaa jirtanii mee Facebook seenee ilaalla. Wow, kunoo akka gartan kana dalageeti jira jechuudha. Akkasii waan na waliin turtaniif hedduu ulfaadhaan isiniin jaa. Yoo rabbi torban viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa keessanaaf jiraadha.